Dubartii afur taanee dhiira tokko galfannaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti fedha Rabbiin ergan baradhee booda carraan mooraa yuunivarsiitii seenuu ana jalaa hafee haa ta'uutii garuu qabxii kolleejjiif na barsiisuu argadheen sanallee abdii otoon kutiin mana namaa galeen mana namaatii hojjedheen baradhee milkaa'uudhaaf carroomeera. Barnoota kiyyaa kutaa 8 akkuman gaheen maatii koo jechuun haadhaaf abbaa koo waliin dhabee sababni wal dhabuu kiyyaa immoo heerumii ani immoo hin heerumuu nan baradhaa yaada jedhudha. Maatiin koo ganda keenyatti dargaggeessa jaallataniif na kennuudhaaf tole jedhanii na qoqopheessuu eegalanii. Haa ta'uutii garuu ani dargaggeessa sana waliin hariiroo jaalalaa kana dura uumus haa ta'uutii garuu gaa'ela raawwachuudhaaf barnoota kiyya xumuru malee jedheen durseen jala muree waan itti himeef yaalii isa dhumaa karaa maatii kiyyaa dhufee dargaggeessi kuni maatii kiyya waliin walitti na buuse. Maatiin koo akkan baradhuuf jibbanii otoo hin taane obboloonni koo dhiiraa na hangafan lamaan kana dura maatiin koo waan qabutti gurguree barsiisaa ture. Haa ta'uutii garuu inni tokko kutaa 10 gahee achuma magaalatti gaa'ela dhaabbate inni tokko immoo mooraa yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii irraa ari'amee galee sanaan booddee gara dirree waraanaa deemnaan abbaan koo maallaqa kiyya kanaan booddee barnootatti hin baasuu yoo barbaadde heerumii yoo immoo hin heerumu kanatti jettu yoo ta'e har'aa kaasee sharfee tokkoof gargaarsa siin godhu naan jedhee anaa kutaa 8 xumureen heeruma diduu jala muree natti hime. Anis yeroo sanatti fira magaalaatii waan hin qabuuf firri magaala jiraatu akkuma nama baadiyyaa nama jaallata jedhee wanta yaaduuf yoo isin na barsiisuu diddan abalu na barsiisa jedheen abalu jechuun yeroo biyya yookiin immoo baadiyyaa dhufan haati manaaf abbaan manaan kan baay'ee na jaallatan abbaan koo lafa isaanii qixxee qotu yeroo hundaa baadiyyaa yeroo dhufan si barsiifanna jechuun maatii kootti jara dubbatanii tokkodha. Dhuguma wanta na barsiisan natti fakkaatee barnoota kutaa 9ffaa ergan galmaa'ee booda kunoo na barsiisaa jedheen mana isaanii taa'uuf gara isaaniitti dhimalee. Haa ta'uutii garuu nuti namaaf si kennina jenne malee si barsiisna jenne mitii ijoollee keenya iyyuu barsiifachuun nutti ulfaateera jedhanii jalqabumarratti naaf deebisanii. Ammas abdii hin kutanne nama na barsiisuuf fedhii qabutti na kennaa jedheen jara kanatti dubbadhe. Yeroo kanatti maatii tokkoof na kennanii. Haa ta'uutii garuu maatiin isaan itti na kennani kuni akkan hojjedhuuf malee akkan baradhuuf maatii naaf hin eeyyamnedha. Barnoota yeroo hundaa barfadheen hin deema. Torbanitti guyyaa 2 yookiin immoo 3 haati manaan na hambisti. Bifa kanaan barnoonni isaayyuu barnoota naaf hin ta'u jedheen firoottan kiyya waliin kutaa 9ffaa barannuun maaloo nan rakkadhe. Maatiin kiyya garaa natti jabaatanii yoo isiniif danda'ame na barsiisaa jedheen isaaniin hin kadhadhe. Baatii tokko qofa mana namaa kan hojjedheen maallaqaan illee dursee walii gallee haa ta'uutii garuu meeshaawwan harka kiyyatti miidhamanii fi baatii tokkoof jedheen siif hin kanfalu jecha jedhuun dubartiin kun harka qullaa na gaggeessitee anis yeroon bahu dabtara guutuu ofirraa waan hin qabneef dabtara ijoollee ishee hateen mana sana gadhiisee bahee. Kanaan booddee ijoollee kana biran galee. Ijoollee dubartootaa 3 ijoollee adaadaakoo fi ijoollee sumoolii koodha. Maatiin isaanii wanta isaan barbaachisu hundumaa guuteefiiti isaan barsiisa. Kan kiyya immoo faallaadha. Dhimma keetiin jedhameera. Maatiin koo obboloota kiyyatti abdii waan kutateef anarrattis abdii kutate. Ijoolleen kun 3 gargaarsa akka dansaatti maatii isaanii irraa waan argataniif isa sana gatii mana kiraa na kanfalchiisuu dhiisuu fi nyaata nyaadhuun na deeggaruun mana tokko keessaa waliin jiraanna. Hojii mana keessaa guutummaatti anatu hojjeta. Ittoo, biddeen, daabboo fi kanneen kana fakkaatan hunduma isaa anatu hojjeta. Uffatallee anatu miicaafi.
Bifa kanaan ijoollee kana waliin hanga seemisteeraatti jiraadhe. Yeroon seemisteeraa baatii 4 ta'us haa ta'uutii garuu isaan biratti waggaa meeqaa ol natti ta'e. Gaafa barbaadan bahillee naan jedhu. Gaafa barbaadan immoo nyaatan ani harka kiyyaan hojjedhillee na dhorku. Barnootuma waan hin taa'ee baradhuuf qofa waan fedhe yoo anaan godhanis calluma jedheen ofirra dabarsaa waliin hin jiraadha. Mooraan kireeffadhe keessaa yoo xiqqaate gara mana 14 fi barattoota 40tu kireeffatee jiraata. Mooraa guddaadha. Manni guddaan illee irratti ijaaramee kutaa hedduu qaba. Haa ta'uutii garuu haati manaa mana sanaa manneen kiraaf qopheeffame malee mana isa guddaa hin kireeffitu. Qofaashees keessa jiraatti. Abbaan manaa ishee erga du'ee waggoota hedduu fixeera. Ofiif deessee kan qabdu ijoollee 4 arfan isaaniiyyuu magaalaa Finfinnee fi biyya alaa jiraatu. Haati manaan yookiin immoo jaartiin kun rakkoo tokkollee hin qabdu. Anis yeroon hojii hojjedhu mana ishee galeen wantoota tokko nan gargaaraani. Manni nuti kireeffannu xiqqoo mana guddaatti ni siqaa. Yeroo hundaas yeroon hojjedhu na argiti. Bishaan naaf buusii, baabura naaf deemi yoo jettu gammadeen kokkolfaa fiigee kan deemu anadha. Kanaanis anaan jaartiin kuni baay'ee na jaallatti. Maarreegaa obboloota koo yookiin immoo ijoollee sumolii koo fi adaadolii koo waliin yeroo jiraannu baatii 4 kana keessatti hundi keenyiyyuu sadarkaa tokkoon kutaa 9ffaa waan barannuuf mooraa sana keessa barnootaan qaxalee kan ta'e darbe immoo bifallee kan qabu dargaggeessa tokko waamnee akka inni nu qayyabachiisu taasisna. Nu qayyabachiisuusaa qofa otoo hin taane dabareedhaan hundi keenyiyyuu nama kanaaf jaalala qabna. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni barataa kutaa 10ffaa ta'ee fuudhee haadha manaa qaba jechuu hanga danda'amutti haadha manaasaa wal jaallatanii waliin jiraatu. Innis harka maatii isaarra jiraata, isheenis harka maatii isheerra otoo jirtu jechuudha. Sadii ta'anii mana tokko keessa galu. Obboleessa isaaf isa mucayyoo dubaraa haadha manaasaan jedhu kana yeroo inni dhufee nuutiin qayyabachiisu ijji ishee sagal diimatee sagal gaggalagalaam. Dhugaadha. Dargaggeessa jaallatamuu qabudha. Haa ta'uutii garuu waan mucayyoo kana waliin jiraatuuf hanganni isheedhaan dhiisutti hundi keenyiyyuu qolachuuf yookiin immoo qabachuuf gaafa wal arrabsan yookiin immoo walitti bu'an kottu nu dubbisiisi jechuuf akka miilla keenyaa kan ariifatu mooraa sana keessa hin jiru. Ana dabalatee baay'een jaalladhaani. Obboloonni koos akkanumaa. Ani homaa kan hin qabne waan hin ta'eef yeroo nu qayyabachiisus yeroo nu qayyabachiisnes waantan godhuufi hin qabu. Sheellee danfisuufi jechuudha. Obboloonni koo kuni garuu hanga maallaqa maatiin isaanii kennanii fi guutummaa guutuutti kennuufiin kennaawwan kanneen akka sa'aatii yookiin immoo yeroo surree shamizii bituufiin yerootii gara yerootti kunuunsu. Kanaan otoo jirru guyyaa tokko mana keessa hojjechaa otoo hin jiru mucucaadheen meeshaa irratti kufeen mobaayila mucaa obboleettiitti naa oltuu kiyya tokko jalaan cabse. Kanaanis kallacha bahinaan jettee mana sanaatii na baaste. Uffata koo peestaalitti qabadheen balbala jaartii kanaa dhaabbachuun jaartii kanaan ani akkana godhee jennaan abaluun bahinaan jettee jedheen isaanitti dubbadha. Jaartiin haati manaan mana kanaa si'i malee mucaan gaarii si'itu mooraa kana keessaa ba'a. Isaanitu ba'a malee uffata isheellee gadi jettee kan hin miiccanni dhiiratti sagal kan maraatan isaantu bahuu qaba jechuun mooraa isaanii keessaa obboloota koo baasuun anaan immoo koottu icciitii ni eegda yoo ta'e har'aa kaastee mana koo jiraatta waan nyaattu waan dhugdutti rakkattu naan jette. Nama akkana bakkeedhaa yeroo laalan fayyaama nagaama fakkaata misire waan icciitii dhokataa of keessaa qabu namni qulqulluun fakkaata. Jaartiin kun akkasidha. Hangan mana ishee keessa seeneen wantoota tokko argutti jaartii kanaan akkuma nama kaaniitti nama qulqulluu fayyaa jedheen fudhaam. Haa ta'uutii garuu jaartiin icciitiiwwan dhokataa hedduu of keessaa qabdi. Ganama barii sa'aatii 12tti buna danfifatti. Sa'aatii 6tti, sa'aatii 12tti, ammas halkan sa'aatii 6tti dirqama jaartiin kuni bunarra teessi. Ani yeroo siniin buusa siniif hin kennan jedhu tole naan hin jettu. Hamma ayyaanni koo si jaallatutti ati hojii kana hin hojjettu naan jetti. Ani waa'ee amantii waan hin beeku hagas maras hin qabu. Waan isheen jettu kana akka isheen ogeettii nama waan addaa beektutti malee
jalliseen wanti kun sirrii miti jedheen hiikkadheen hin beeku. Buna akkuma danfisteen sinii jalqabaa qofaatti buustee lafatti naqxi. Sinii lammataa immoo bakka ciisicha ishee fi saaxinni tokko jira saaxinicha irratti lamattirtee gadi naqxi. Sanaan booddeedha kan isheen dhugdu. Hanga sadaffaatti ganama ciree otoo hin nyaatiin, guyyaas laaqana otoo hin nyaatiin, galgala irbaata otoo hin nyaatiin, halkan immoo otoo hin ciisiin waan kana yeroo hundumaa gooti. Hibboo gaaffii na ta'am. Ergan ishee waliin jiraachuu jalqabee akkamittiin jaartii kana waliin jiraatta jechuun namoonni naannoo sanaa nattaasa'u. Anis maal rakkoo qabaa yeroon jedhuuni isheen bari nama miti budaadha, nama miti gangalattuudha. Hojiin ishee guyyaa guyyaan hojii moraa fi hojii toshaati. Qabeenya kana hundumaa dhamaatee hojjettee otoo hin taane gangalatteeti kan ishee godhatteetti jechuun nattaasa'u. Budaa yeroo jedhamu namuma morma namaa kutee foon namaa hirree nyaatu natti fakkaata ture. Anis wanta kana mana kana keessatti argeen hin beeku. Jaartiin foon illee yeroo ayyaanaa malee mana isaaniitti hin galchanii. Jaalala addaas fooniif hin qabanii. Namni safuudha beekema maqaa namatti kenna jedheen jaartiitti sotoon himiin barnoota koo qofarratti xiyyeeffachuun barachuutti hin fufeem. Kutaa 9ffaa seemisteeraa kaasee hangan kutaa 12ffaa xumureen mana sanaa ba'utti jaartii kana waliin wal danda'een jiraachaan ture. Yoon si jaalladheen qofan ayyaana koo siif hin dabarsanaan jetteetti. Haa ta'uutii garuu yeroo garaa garaatti ayyaana ishee gara kootti naaf dabarsuuf jettee ayyaanni ishee gara kootti darbuu didee. Ijoollee isheellee otoon du'iin lakkisaa narraa fudhaa jettee kadhachaanii turte. Haa ta'uutii garuu ijoolleen ishee gochaa ishee kana gonkumaa hin jaallatanii. Haa ta'uutii garuu isaanillee milkaa'ee fi biyya hambaas magaalaa Finfinnees kan jiraatan milkiima ayyaanni kun isaaniif godheetiini. Amantaa isaanii jijjiiranii jireenya isaanii jiraatu. Kutaa 12 ergan qoramee booddee gara kolleejjiitti ni malee magaalaa biraatti jechuudha. Seemisteera tokko baradheenis maallaqa maanguddoon kun waan naaf kenniteef maatii koo bira boqochuurra seemisteeratti aanullee wanta na gargaartuuf jedheen jaartii makana bira boqochuun dhufe. Haa ta'uutii garuu ta'ii addaatu anaa fi jaartii kana gidduutti uumame. Kunis firri kiyya dhukkubsatee mana yaalaa ni dhufa. Anis manuma jaartiitii nyaata qopheesseen mana yaalaa kana bira deemeen namni bira bulu dhukkubsataa kana birallee waan dhibeef jaartiitti bilbileen har'an dhufu borin dhufaa nagaan bulaa jedheen mana yaalaa kana keessan bulaam. Bulees naannoo toora 4:00tti gara manaatti galeen nyaata qopheessee deebi'uuf yeroon mana seenu maqaa jaartii aayyoo jedheen waameen yeroon isaanii wawwaamu balballi banaadha. Haa ta'uutii garuu jaartiin na jalaa dhowwaachuu didanii. Rafaniiti jedheen ol darbeen nyaata hojjedheen shayeellee danfiseen feermuziitti naqeen jaartiidhaan amma kunoo sa'aatiin bunaa keessan gaheeraa ka'aa danfifadhaatii nyaata keessan nyaadhaa yeroon jedhuuni ammallee sagaleen deebii dhabaa. Bakki ciisicha isaanii as deebi'ee ture baneen gaafan seenu jaartiin sireerraa kufanii guutuu mana sanaa jechuu hangan danda'utti goondaa yookiin immoo adeemaan isaanitti naanna'ee isaaniin tuquun illee haga ulfaatutti lubbuun isaanii keessaa darbee kufanii ciisaniiru. Asiin galagalcha achiin galagalcha adeemaan inna nyaata wantan godhun dhabee. Amma akkanuma otoo adeemaan kun mana keessa jirtu iyyeen yookiin immoo boo'een namni yoo dhufe maal jedhaanii jedheen otoon boo'in yookiin immoo hin iyyiin dura adeemaa kana haree manaa baasuuf jedheen bishaanii fi ashaboo reeffa jaartii adeemaan itti huurseeru gaditti naqeen haxaa'een yeroon balbalaan ga'een deebi'u kan duraa kan caalu reeffa jaartiitti nam'ee itti huurseen argaam. Ammas si'a lammaffaa akkanuman godheem sanumatu deebisee ta'eem si'a sadaffaa nan godheem dhumarratti naheen iyya keessaan fuudheem ollaan battaluma darmateem. Kanaan reeffi ishee miicamee saanduqatti yookiin immoo saaxinatti haa galu jedhamee namoonni reeffa miican gara isheetti yeroo siqan adeemaaf jedhanii reeffa miicuu dadhabanii dhumarratti bulluquma asii gaditti naqanii harkaaf miilla hidhanii saaxiniin illee manuma keessa waan jiruuf saaxinii fidaa yeroo jedhamu ani furtuu mana keessaa bakka jiru baaseen saanduqa yookiin immoo saaxinii kana yeroon banu mana kana keessatti argees dhagees kan hin beekne handaaqqoo
du'aa lamaa fi bofa fayyaa afurtu saaxina sana keessaa gadi ba'eem. Mana sana keessa saaxina sadiitu ture. Lamni handaaqqoo lamaa fi bofa afur of keessaa qaba. Namni argee ni na'eem. Battala saaxinni sadaffaa banamu immoo wanti ta'e tokko nama daddarbatee karaa duubaa gadi ba'eem. Yeroo kana argan namoonni reeffa saaxina mancanii keessa kaa'uuf ka'an jaartiin kun nama miti seexanadha hin awwaallu reeffa ishee saanduqa keessa hin goonu jedhanii dhiisanii gadi ba'anii. Bofa kanaaf lukkuu du'aa akkanumallee wanta nama daddarbatu erga arganii booddee jechuudha. Durallee namaaf ni gaddamaatii boo'ichi jalqabamee ture. Haa ta'uutii garuu erga wanti kun argame isaan miti anuu boo'uun dadhabee. Dhumarratti naannoo torza afurii taa'ee reeffi foolii godhachuuf yeroo ka'u maaloo yookiin wantan godhu natti maatii saaxina keessan godhaa jedhee yeroon gaafadhu wantan godhu natti himnaan reeffa jaartii qofaa kiyya baadheen saaxina keessa godheem. Kanaan namni naannoo reeffallee hin baanne yeroo jedhan poolisiitu dhufee dirqisiisee nama baachisiisee jaartiin kun deemtee awwaalamteem. Ajab yaa hojii rabbiif. Ijoollee isheetti himamee ture warreen Finfinnee qaqqabaniiru. Warreen alaa garuu reeffa hin qaqqabneem. Isaanumtuu guyyaa lama bulanii gara dhufanitti deebi'anii deemaniim. Kanaan jaartiin awwaalamtee guyyaa lama booddee kireeffattoota mooraa keessaan alatti ana qofaatu bakka gaddaatti hafeem. Dhumarratti torban tokko gadda taa'een namumtuu maal namaan jedha jedheen balbala cufeen gara barnoota koon deemeem. Yeroo sanarraatii kaasee hangan waggaa 3 barnoota kiyya baradhee xumurutti gatiin kiraa mooraa keessaa anaaf kennama tureem. Ijoollee isheetu hanga jirtutti fudhunaan jedhanii naaf eeyyamanii deemanii. Gatii kiraa kanaan baradheen barnoota koo xumureem. Barnoota koo xumureen hojiiyyuu argadheen waggaa tokkoof muraasa booda ijoolleen jaartii kanaa mana kana keessa teessee eegdee yoo barbaadde heerumtee keessa jiraattamoo mana kana gurgurraa jedhanii yeroo na gaafatan gurguraatii akka barbaaddani godhaa ani hojiillee qabadheeraa rabbiif haa galatuu jedheen deebiseefi. Tole jedhanii manni kun akka gurguramuuf arfan isaanii walii galanii. Kanaan namoota bitachuu barbaadutti hanga manni kun gurguramutti keessa taa'ii ilaalchisinaan jechuun ijoolleen manguddoo kanaa na erganii mana kana keessa taa'uun eegaleem. Haa ta'uutii garuu halkan tokko keessa buluu miti keessa seenanii bahuunuu natti ulfaachuu jalqabeem. Wanta nan hin beekne ni waca ni iyya akka tokko ta'a. Kutaa balbala fuulduraatiin alatti kutaa biraa keessa gonkumaa seenuu hin dandeenyeem. Namoonni bitachuu barbaadanillee yeroo dhufan seenuuf jedhanii wanti ta'e namatti ulfaata jechuun akka waan garaa isaan hin geenyee fi manni kun diidaan mul'atutti akka hin taane ijuma isaaniin ilaalanii fagootti murteessu. Kanaan dhumarratti naannoo baatii tokkoof torbee lamaa ergan taa'ee eegee booda namni bitatu dhibee jennaan gara hojii kootti deebi'eem. Galgaluman gara hojii kootti deebi'u anaan konkolaataan galagalee rabbitti na oolcheem. Manni gurguramuuf qophaa'e kun immoo abiddi eessa akka inni dhufe hin beekne qabatee daaraa ishee godheem. Namni hammi kun mooraa keessa otoo jiru hanga gubatee qixxee ta'utti namni ka'ee abiddi qabachuusaa bareeru hin turreem. Dhumarratti maali kuni jedheen dinqisiifadheen akka har'aa deemeen buleen immoo deebi'eem. Ijoolleen ishee warri Finfinnees dhufanii arganii bagayyuu qabeenya kana gurgurree jireenya keenyatti daballeerra hin ta'in rabbi kanarraa nu eeguuf jecha mana kana abiddatti qabsiisee dafee gurguramurraas ooli jedhaniin. Yeroo kanarraatii kaaseedhaam ani amantaa fudheen gara amantaatti kan hin deebi'eem. Mana kanas ta'e lafa kana namni garaa jabaatee bitu dhibee jennaan waggaa 2 booddee ijoolleemti kuni walii galanii maallaqa isaaniitiin mana amantaa irratti ijaaramanii abbootii mana amantaaf kennanii. Ijaarsi kun baatii 8 olillee hin fudhanne tureem. Kanaanis hojii kootti jabaadhe hojjechuun miindaan dabalataa jechuun gatiin mana kiraallee yeroo dheeraa booddee narraa dhaabbattee amantaa kootti cimeen dargaggeessa anaa fi obbolaan koo ijoolleen adaadaa koo waliin jaallannu kana waliin magaala tokkotti hojiidhaan qacaramne kan simbiraaf taa'ee cululleen hin fudhattu akkuma jedhan yeroo booddee deebisnee wal argine wal jaallannee gaa'ela waliin dhaabbannee har'a amantaa jabaatiin hafuura hamaa yeroo hundaa mormaa abbaa manaa koo fi ijoollee koo waliin mana koo keessa jiraachaan jiraam. Hiriyoonni koo narratti ka'aa turan 3 keessaa
tokkoon isaaniillee kutaa 10ffaan dabarre. Kutaa 10 booddee tokko biyya hambaatti, tokko gaa'elatti, isheen tokko immoo dhukkubsattuu taatee gara maatii isheetti deebite. Hundumtuu hiree keenyaan jiraachaa jirra. Rabbi wanti danda'amu hin dhibu mitiire. Rabbi jireenya maatii hafuura hamaa hordofurraatii isinaa eegu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.